Ashamaa dhaggeeffattootaa fi maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa qabatee kan isiniif dhiyeessudha. Amma dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Aangaa'ota naannoo Tigraay gidduu waldhabbii guddaan uumamuurraan kan ka'e ajajoonni kun yaada mataa isaanii kaawwachaa akka jiran beekamaadha. Naannoon Tigraay bulchiinsa yeroo gaggeessuuf TPLF namoota mataa isaanii bakka buusuu danda'a jechuun Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru. Gareen obbo Geetaachoo Raddaan gaggeeffamu immoo amma adda bilisummaa uummata Tigraay bakka buusuu hin danda'u jedhaniiru. Kanumaan wal qabatee walitti bu'iinsa aangaa'ota TPLF gidduu jiru furuuf waraanni Tigraay beektonnii fi gareen mormituu baay'itoonaa irratti hirmaachuu akka danda'an eeruun dhimmi kun mootummaa waliin ta'uun xumuramuu akka qabu ibsuun naannoo Tigraay qofaanis dubbiin kun kan dhumatu miti jechuus odeeffannee jirra. Oduu biroon hawaasni Shawaa Kaabaa Oromiyaa sangaa qotisaa qofa osoo hin taane ilma namaas wanjoo baachise. Fardi luugama baatee haala kanaan hiriira ba'ee kadhachaa jira. Kadhannaan akkasii yeroo biroo kan dhiyaatu uumaa qofaaf balaan uumamaa guddaa yoo mudate yommuu roobni gogiinsi yeroo jabaatu weerarri dhukkubaa uumamuu qofa ture. Amma garuu dubbiin itti hammaachaa dhufnaan uummanni naannoo sanaa ilma isaanii qotiyyoo baachisuun gadi yaa'anii kadhachaa jiru. Haa ta'u malee shaniin gocha shororkeessummaa qabaachuun nageenya uummatichaa booressuun uummatni beelaaf akka saaxilamu gochaa turtee jirti. Shaniin nageenya kan hin barbaanne ta'uu waamicha yeroo hedduuf mootummaan dhiyeesseef irraa beekuun ni danda'ama. Uummaticha miidhuu fi iraarsuun badisa garmalee raawwachaa turteettis. Waamicha nageenyaa mootummaan taasifamee fi diduun shororkeessitootaa uummaticha hedduu aarsee jira. Egaa kanumaan wal qabatee uummatni salaalee ilma isaa qotiyyoo baachisee farda luugamaan godhee nagaaf gad ba'ee kadhachaa jira. Hawaasni kun aduun itti dukkanoofte jennaan ijoollee ofii kadhataa jira. Waraanni akka xumuramu, araarri isaan gidduutti akka uumamu, nagaan akka bu'u jedhee akkasitti kadhate. Silaa osoo ta'ee uumaaf malee namaaf kan kadhatamu hin turre jecha qophii guyyaa har'aa asumaan golomnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.